Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni qiddoo YouTube marti keessan sinin jechaa egaa waan kuni saatii dheeraadhaa fi salii kan balbala rukutaa turte kanaafiyyuu hanga yoomittanii isaan sodaadhe mana keessaa taa'aa maaliif akka ishiin dhufte immoo barri jalaa bannee ni ilaalla garuummoo ishiin ollaa koo jirtu afaan hin beektu haa ta'uyyuu malee barri jalaa banuu hin dadhabdu mee maal jetti jechuudhaan egaa balbala bantee ol seensistee maaliif dhuftee eessaa dhufte obboleettii kiyya gaafa isheen jettuuni haadha saggee kan jedhanii ni beektaayi haati saggee eenyudha jetteetu ishii gaafattee jechuudha maaliif jennaani asumarratti ergamtee akka dhattee summushi battattee akka dhattee adda namaaf ni baha jechuudha manuma haadha saggee dhatteetu haati saggee eenyudha ishii kamidha jettee jirti jechuudha maal jechuudha mana nama adda hin beekne akkamittiin itti ola seenuu dandeessire jennaani isuma dhugaan sin jedha natti himi moo ati sarratanyaa isheeti jettiin jechuudha achi booddee oduu hin odeessini waa'ee sarratanyaa dhisitii anuma haati saggee maal barbaadde jennaaniin haati saggee fira abdiitiin naan jedhanii fira abdii naan jedhaniiru waan ta'eef akkasumas immoo na barbaadaa jiru poolisoonni akkati mana kana keessa na dhussituni barbaadee jetteen jechuudha egaa sinii warra jinnii warra summii baatee adeemudha akkasumas immoo abdii irratti wanta sin gootan gaafa ishiin jettuuni ani abdii irratti uma tokkoyyuu hin goone beelaheetu nyaata nani qopheeffadhee jirutti dhufee harka dhiqatee nyaatee osoo nani nyaachaa jiru immoo maaliif nyaata jechuun hin danda'u jettee jechuudha inni kun yaadamee karoorfamee waan qophaa'eedhaaf maleeyyuu achittis miti kan nyaatamu ishiin kan nyaachaa turte egaa bakka isaan saaloonii jedhanii waamanittidha jechuudha achi booddee ana miti lakkii ililli tulaatiif jennaan ililli miskiinadha ililli jechaa hin ooliin argee jira viidiyoos jennaan irra deebiitii ilaalee ani waanumanii nyaata kana keessatti waan tokko qopheesseyyuu hin qabu garuummoo na barbaadaa jiru jetteen jechuudha sinii abdiin waan keessa waan tuqee tokkollee hin qabu sinumatu jireenya isaa balleessuuf barbadeessuudhaaf kallattii hundumaaniyyuu oliif gadi wannii jedha malee jetteen jechuudha egaa sana keessatti maaliif dhuftee natti ergamtee natti dhufteedha kan si ergee beekaa magartuu si ergee jennaan magartuun kamii magartuu kan jedhamtu hin beeku haneennaan magartuun beektu jennaan hin beeku magartuun maqaa baay'eedha waan ta'eef eenyudha ishiin jettee jechuudha akka ishiin ergamtee gara shidhatte ifa jira jechuudha ifa amma egaa sana irratti lakkiiwwan akkasii miti ani daba yaadee hin beeku akkasumas illee birriiwwan barbaadde amma barbaadde feeteetta yoo ta'eera ta'e ani birri siifan kennaa akkasumas immoo eddanii manaa bahee tureera guyyaa 3 akkasidha carqima isa kanaaniin olidhaa fi gadi deemaa jira na barbaadaa jiru na qabsiisuudhaaf eleelliin immoo hamtuudha gaariidha ishii jettee maqaa ishii hin dhahiini jetteen jechuudha akkasuma qulfiin illee harkaan jiru qulfiin eleellee harka jira anis immoo alkaa jalaa doolaara 6,000 qaba isa dhaqee fudhadheeni jettiin ati har'uma bichaa na bulchi har'uma bichaa buluun barbaada jennaan ani waan asi bulchuu fi hin qabu sinii warra mujrimadha warra sammuunii hin dalanne kanaafiyyuu mana koo maal hojii dhufte jennaan ishiin nama gaariidha naan jedhanii nan kaakaan si bira dhufee ati lakkaa nama gaarii mitiidhaayi oduudhaan odeessu jettee jechuudha ani nama gaarii ta'uu hin danda'u eeyyee ani nama gaarii miti akkasumas immoo abdii akkasiin gootanis argeera dhaqees maal taate sin jenneeni waan namni jedhuunis hin dhaga'u akkasumas illee raateessitaniittu wal jala geeddaramtanii qabeenya isaa akka barbaaddan gootanii yoo jettuuni itti dubbattee jirti jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf egaa namni gaafa nama gorsee gaafa lakkii deebi'ii lakkii dubartoota gidduudhaa bahii jetteeni baay'ee gorsaa turte akkasumallee gara biyyaatti galiyaa abdii baqqaa'ee si gahaa meeru xiqquma ishii jechaanii akka turte ni beektu jechuudha egaa immoo ishiin ofii ishiitiin waan barbaadaa turteef magartuuni
argachuu dadhabnaan si'in fiddee kinoo hatimmoo akkas gootee jirta jettee ni jirti. Egaa abdiin amma yoona hospitaala keessaa waan bahee hin qabu jechuudha. Ani immoo asirratti jechuudha waan kun otoon jechuun bilbiltee jechuudha isaan barbaadaa jiru waan ta'eef taa'i bakka jetteen jechuudha teessistee poolisatti bilbiltee ililli sanaafillee bilbiltee qabsiiftee garuu baay'ee ariifiidha ture jechuudha gaa'ii. Yeroo tokko tokkos immoo namni gaafati gaariidhuma yaaddee fi amma otoo ishiin qabsiisteettillee ta'eera ta'e yookiin abdiin maaliif qabsiistee jechuunis danda'a namni yeroo ammaa garagalchoo ta'eera waan ta'eef jechuudha. Egaa ta'uyyuu malee baay'ettanii turte jechuudha. Ani hin bahu akkamittiin hin baha halkan keessaa sa'aatii 3dha eessan dhaqaa jetteeni bahi siin jedheera bahi. Ani mana koo keessa si bulchuu hin danda'u. Ani ijoollee koo guddifachuun barbaada. Ani ijoollee kootiif jiraachuun barbaada. Sababa nama sababa naan godhiini bahi gadi narraa jennaan ati Oromoo mitiidhaayi na bulcheetteen jechuudha. Kaleessa osoo Oromummaa beektanitu ta'e maaliif akkana goota? Isa biraanis immoo maayetti aniif abdiin tokko ta'uudhaaf jirra. Aniif abdiin tokko ni taana. Gaafa sana garuu akkam taatan qaanuuf ta'ennaani akka barbaaddan ta'a abdii kee akka barbaadde gochuu dandeessa jetteeni jirti jechuudha waan kun. Egaa ishiin ammayyuu gara Lillifaan akka inni jiraatu osoo hin taane kanuma ishii godhachuufidha. Dhugaa dubbachuudhaaf wanti ishiin taasiste baay'ee nama jibbisiisa jechuudha. Dhuguma namni jaalaladhaaf hin godhata taanaan namumatu gara sana deema jechuudha. Inni kun immoo dhukkubsataa ta'ee yeroo akkasuma ishii fidii yoo ishii fiddee dhaqanii as keessaa bahuu danda'ullee naan jedhaniif jettee jirti jechuudha. Hiliilliin ishiin immoo kunoo dhokattee halkan deemaa jirti jechuudha akka barbaaddeetti gara barbaaddeetti. Egaa Waaqayyo waan hundumaa keessatti iyyuu gaariidha. Hamtuu sinirraa qabu dhugaan siniin jedhe amma ishii kanatu nuuf jedhaniiti immoo ishii kana bira immoo dhatte jechuudha. Waa'ee isaanii kan dubbatu kan jedhu ishiidha waan ta'eef jechuudha. Akkasumallee muluun keessa warri mandara sana keessatti argamtanii warra siiraate jetteen jechuudha waan kun dheeraadha akkoo caaltuu soo ta'e jetteeni caaltuun amma waan abdii bira turte yookiin immoo abdii bira dhatte ilaaltu natti hin fakkaatu. Egaa waan isaa hin beeknu isheen sodaattees ta'uu danda'a waan godhu jettee ta'uu danda'a jechuudha. Maaliif akka dhaloonni kun bineensatti amanuu danda'ee haadhoo isaa dabarsee kennaa jiru nuuf hin galu jechuudha. Baay'oo jettuunis bahuu diddee jechuudha. Isa dhugaa bahuu diddee baay'ee lakkisa rakkisaa wanta sitti dhufuuf anitti siif hin gaafatamu baay'ee gadi jennaaniin hin bahu jette jechuudha. Sana booddee baay'ee lakkennaan diddee yoollee akkanan soofaarra taa'ullee hin barbaanne ta'eera ta'e kinoo lafan taa'a jechaan turte achi booddee lafa buute minxaafirra taa'aa turte maalan beekaa lafa teesse sanatti iyyuu waa gochuu dandeessa jechaa turte jechuudha waan kun. Egaa ka'iti bakka naanii taa'u yookiin immoo bakka naanii turu wajjiniin turraa as keessatti si dhiisee deemuu hin danda'u ka'iyyetteenii kutaa biraa seensistee jirti jechuudha. Egaa waan ishiin bahuu diddeef kutaa biraa seensistee jirti yookiin iyyuu bilbiltee iyyuu poolisa iyyuu itti waamuu dandeessi mana koot keessaa bahuu didde jettees ta'uu mala waan kun nama qalbii miti. Isa kanaaf iyyuu egaa achi seensistee jirti jechuudha. Waan ta'aa jiru immoo hin beeknu ka viidiyootti aanutti walumaan argina jennee abdii guddaa qabna. Garuu dhugaan siniin jedhe ani hin beeku ariifatee dhugaa yeroo tokko tokkomee waan kun dhugaa hin beeku hin ariifatu akka keenya malee xab godhee isaan fixuu qabatu akka hojii isaaniitti jechuudha. Garuu Waaqayyo hin ariifatu. Egaa shattaaritti immoo nuuf itti jennee abdii guddaa qabna. Ishiitu sinafee waan hundumayyuu bukeessitanii waliin geessanii isa kanadhaayi amma egaa waanuma nagaa nama dhageessisu jenna. Inni ilaalla walumaan shattaanutti jechuudha waan nuuf iddee dhufti eebbifamaa siniin jedha shalom.